Aanaan kokkosaa waggaa guutuu aanaa magariisummaadhaan dabarsitu horsiisaan beekamtu guddina keessa jiru gama barnootaatiin gama fayyaatiin misooma dammaatiin horsiisa horiitiin qonnaan maqaan koo obbo Qaasim Gariyyaa jedhama. Bulchaa bulchiinsa aanaa kokkosaati. Aanaan kokkosaa akkuma beekamu aanaalee godina Arsii Lixaa keessaa aanaa takka. Aanaan kun aanaa aadaa fi seenaadhaan beekamtu, aanaa uummata badhaa qabdu, uummata 200,000 fi wayitti hiiqu qabdu. Akkasumas immoo aanaan kun aanaalee godina keenya keessa jiran keessaa kan ishee adda godhu aanaa horsiisaan beekamtu, aanaa waggaa guutuu magariisa taate, keessumaayyuu aanaa horsiisa horiitiin bal'inaan beekamtu. Aanaan kokkosaa gaafa ka'u aanaa kokkosaa keessatti dhadhaan aanaa kokkosaan adda godha. Akkasumas immoo aanaan kokkosaa waggaa guutuu aanaa magariisummaadhaan dabarsitu aanaa biqiltuu gosa adda addaa bosona uumamaa bosona namtolchee kan qabduu fi bosona kanarraatis uummanni bosonaa walitti araaramee keessumaayyuu misooma dammaatiin horsiisa horiitiin qonnaan karaa adda addaatiin aanaa yeroo ammaatti daandii sirrii qabattee daandii misoomaa keessumaayyuu kokkosaan adda godhamee kan yaadne yeroo ammaatti aanaa kokkosaa misooma nageenya amansiisaan kan jiru ta'uusaa. Aanaa kokkosaa nageenyi aanaa kamuyyuu hin jirre uummanni aanaa kokkosaa magaalaa fi baadiyyaa sa'aatii 24 haala gaariidhaan kan socho'uu danda'u misooma isaa jiruuf jireenya isaa kan mo'ataa jiruu fi hojii misoomaa keessatti bu'aa gaggaarii kan galmeessaa jiru fi akkasumas ammoo kokkosaa gama biraatiin aanaa aadaadhaan beekamtu safuu uummata Oromootiin beekamtu aanaa safuun ganamaa keessatti argamu kan guddaan diqqaa kabaju kan diqqaan guddaa kabaju kan manguddoonni iddootti qaban abbootiin amantaa iddootti qaban jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa haadholiin seenqee uummata aadaa fi safuu ganamaatiin bulu. Isa kanaanis ammoo kan nageenya amansiisaa fidate uummata jijjiirama keessa jiru guddina keessa jiru gama barnootaatiin gama fayyaatiin inishiyetiiviiwwan mootummaan naannoo Oromiyaa bocee gadi buuse haala qabatamaa kokkosaatiin yeroo ammaatti kan hojiirra oolaa jiranii fi uummanni irraa fayyadamaa jiru ta'uu ishii aanaa kana adda isa godha. Aanaan kun yeroo dheeraadhaaf bu'uuraalee misoomaa aanaan guuttan keessumaayyuu daandiidhaan wal qabatee rakkoowwan adda addaa yeroo dheeraadhaaf kan turan yeroo ammaatti ammoo karaa adda ta'een gama tokkoon tumsa gama mootummaan godhamaa jiru gama biraatiin ammoo hirmaannaa uummataatiin sochiin hojii daandii sochiin hojii bu'uuraalee misoomaa karatti deebisuu fi misooma amansiisaa fi tarkaanfataa fiduudhaaf carraaqqiin karaa baay'eedhaan aanaa kana keessatti kan godhamaa jiru. Yeroo ammaatti hojiiwwan gurguddaan bu'a qabeessa ta'an aanaa keenya keessatti hojjetamaa jiru. Keessumaayyuu investimentiiwwan adda addaatis aanaa kana keessatti haala qabatama aanichaatiin horsiisa horiitiin wal qabateet investimentiiwwan adda addaa hojjetamaa jiranii fi ammas ammoo aanaan kokkosaa investoroota simachuudhaaf qophii cimaa kan qabdu investoroonni gara aanaa keenyaatti dhufanii aanicha keenya misoomsanii hojii dhabaa aanaa keenya keessa jiruuf carraa hojii uumanii akka jedhaniif bulchiinsi aanaa kokkosaa yeroo kamiyyuu olitti carraa hojii jiru potenshaala akka aanaatti qabnu abbootiin qabeenyaa gara birootis ta'e kan aanaa keenya keessa jiran yaamicha kana dhagahanii hojii misoomaa irratti bobba'anii jijjiirama aanichaatiif
akkasumas ammoo boqonnaa amma keessa jiru keessa gara boqonnaa guddinaatti akka ofii isaaniitti illee ce'anii aanaa kennas ceesisanii guddina waliigala biyyaa keessattis tumsa akka godhan ergaa dabarsuu barbaannaa. Waliigala isaa aanaan kenna yeroo ammaatti aanaa tasgabbii qabdu, aanaa jijjiirama keessa jirtu, aanaa kutaan hawaasaa hundi keessatti wal dhagahee misoomaaf tumsee qaamni mootummaa fi hawaasni kenna badhaan, daldalaan, qonnaan bulaan, barataan, barsiisaan, hayyoonni kan jiran hundi hojii misoomaa irratti kaka'umsaan, fedhiidhaan, amantaadhaan kaayyoo akka biyyaatti qabanne badhaadhina maatii irraa badhaadhina waloo akka biyyaatti qabanne san milkeessuudhaaf tumsi yeroo ammaatti godhamaa jiru jalqabbiin jiru gaariidha. Irra caalatti ammoo karoora imala badhaadhinaa keenya kan qabanne galmaan ga'uudhaaf hojiin jalqabbii ta'u injira. Kana caalaa hirmaannaa hawaasa keenya uummata keenya cimsinee hojjechuudhaaf kaka'umsaa fi qophaa'ummaan jiru hooggansa sadarkaa qaamni keessatti gaariidha. Kanaaf karaa kanaan hojiiwwan karoorfanne kan milkeessaa jirruu fi jijjiirama itti aanuuf of qopheessinee kan hojjechaa jirru ta'uu kaasuu barbaada.